nasiiba beekee riskii rabbiin kaayee fi fuudhe malee waan inni maratatee fuudhee miti jechuu qooda rabbiiti. Kasi rabbi wajjin haa bulchuu akka bareedaadha galatoomaa jechuu barbaadeeti hedduutti gammannee intala gartee. Hinjirti amma dhala Oromoo keessatti akkana liqimsitee ba liqimsitee. Yaa Rabbi jaartii akkanaa nu wirita akkatti gubbaa kana dhaabattee ija keessa kan nu laaltu subhaanallahi goota kuno. Gooticha wayyaanee caccabsee 4 kiiloo yaase kunoo ililliin boojitee harkaa qabdi yaa rabbi qabda hin dandeettaati jaartii akka daaddishaa kana nuuf hiri wallaahi ay shamarran Harargee kun maaliif nuuf qoy isin nu dhiiftanii uummanni Harargee kun jedha bar maa nu dhiifne qoy maaliif akkatti onnee nama baxabbaxan maashaallah jedha uummata buda. Ya Rabbi jaartii akkana kana nuti she is doctor she is smart yooni mul nyaata ufittiin guddisina lakka shamarran keenya nyaata ufittiin guddisina isin jedhu xiraatana godhatan nyaata ufittiin guddisina yoo isin jedhu gaafa nyaata ufitti guddisuu dhiifte shoof harka daaddaa bakka jiru laal ijji kee haa badu nadhoon gizee anyaara ufittiin guddisin siin jedhu diddu amma laalime mul'i laal mul'i jaartii gootaa laalii siin jedha naan ummish. Kiyya nyaatanii bar ka nyaatan ka Arabaati ka Faranjiiti. Ani kaayyoon kiyya wanni waggaa jaha dura nyaata qannataa isin jedheef akka Dr. Ilillii kana bakka gaariitti nama gaarii biratti isin arguufi bakka guddatti nama guddaa jalatti isin arguufi akka isin niitii nama guddaa taataniifi akka isin niitii gootaa taataniifi akka isin goota deettaniifi malee waan takkallee Sharmut allee miti akka dhiira Oromoo kanallee beera jijjiiruu nama jaalatu miti. Ani takkitti maal gadhetti nama alhamdulillah jedhee ciisu. Alhamdulillah imaana qaba afaan badaadha malee. Naamani. Kaayyoon kiyya nadhoo Oromoo bakka guddaaf nama guddaa biratti arguudha. Wallahi waa takka sirraa homaa quban qaban. Ati Hararge dhaladhu, Arsitti dhaladhu, Jimmatti dhaladhu, Baaletti dhaladhu, Shawatti dhaladhu, Wallaggatti dhaladhu, Wallotti dhaladhu, Ilutti dhaladhu, Booranatti dhaladhu, Gujitti dhaladhu. Never give up. Bakka ati dhalatte rakkoon qabu. Amantii feetee hordofi rakkoo sirraan qabu. Kaayyoon kiyya garuu afaan Oromoo dubbatta waan taateef Oromummaa walitti qabna waan taateef wanni ani garaa kee kana nyaata irrisii simmin quxurii ta'ii wanni siin jedhuufi bakka guddaa si higeette si niitii nama guddaa taate si arguudha. Are you understand? Mee waggaa jaha motor bana beeytanii anaa garaa kiyya dhiibee deemuun argitanii beeytu. Akka deema horbeerkee garaa akkata cidhiibe garaa nafaan bira gaa. Wallahi I am so happy. Wallahi baay'ee tokko gammade anam baay'ee gammade ililli by the way har'a isinii faara malee gaaf jawwee mana hidhaa ture sanuyyuu Jowaariin dhukkuba jettee achitti dhayxee kiisiin gillaxallaxaa turte yaa mana hidhaa keessatti goota jaalalaati ililli wallahi hay ililli hay doktor ililli ati dhuguma doktoriidha bar ati ana wajji waggaa deemi torba baratuu dhiifte malee you are Itoophiyaa keessatti Oromoon doktoriin Oromoon qabdu doktorii dhugaa matoo ka doktorummaa ofii nutti agarsiifte goota jaalalaan boojite gubbarraa gad ilaalte doktorummaa ofii intalti nutti argisiifte takkitti intala jaarraa abbaa gadaa Dr. Ilillii Jamaal jedhamti dhugaan jiru kana fudhadhu midira duqqeetaan fudhu kana. Amma isi warri kuwwan illee isii wajjin lakkaa'amtanii shamarran Oromooti teettanii fincooftan. Isii shamarranii miti dhiira dhaabadhaa fincaa. Deema liqimsa. Yookiin akka ilillii ta'e argama yoo akka ilillii taane yoo qabsoofne deema isin dubartii miti dhiira deema dhaabadhaa fincaa. Nu wajjin fincaa isin. Hin qabdan kaan. Surree nu biti ta'e. Simmeetii dubartummaan qabdan bar. Isin bar ummata yoo ansi jaaladha siin jedhe kaayyoo qaba namaan jedhu bar. Kaayyoo kee kan dhumne kana deem dhaabadhuu fincaayi. Nuti dubartii ta akka ilillii tana beeyna. Ta goota jaalalaan kuffiftu beeyna malee dubartii sangaa faasigaaf hayyoota Oromoo guutuu isii nadhoo Amaaratti boraafatee rafaara. Qabeenya keessa nadhoo Amaaratti boraafatee rafaara irriba kaa. Tanasu. Okay? Dhagaa jirtanii?
Mira keessa way doktor yaani. Mira keessa bahu mira keessa jira. Hundi keessa irribaa kaa. Hundi keessa. Amma zinnaashin fa'a. Ijoolleen jimmaatu miskiina. Deengadda gidee inni jimmaan dhaqe hammattee suuraa wajji kaati. Kiisingin illa xallattu aanamittiin hinaaftee jala goondaritti baddu. Shamarri Oromoo gidee abiyyiin argite iyyitee suuraa wajji kaatu. Gidee argite kiisingin limittiin gootu. Haa hinaaftee gara goondar qajeeltu. Min aynatu faaraa hizminachu. Inni mootummaadhaaf si shakku suuratichi gaafiti kiisingin itti qabi. Afaan keessa. Namitti namaadha mi'oosaan goondaritti gal. Ati yoo carraa haadha manaa ta'uu dhabdellee Oromoo biraatti carraa bantee jechuudha. Isin ikkoo faaraan osoo shamara ta'e osoo dubartii ta'e isin agarsiisa. Min indi hoone. Kanneen gadduma kana torbaan kana keessa jimmaan dhaqee shamarran jimmaa kana wajjin suuraa kaa'atuun. Inni iyyiti kana abbichuu akkasii miti. Carraa abiyyiin bira ga'u yoo argatte kiisingin qabi. Maa pirezidaantii maamme jaartiin pirezidaantii maamme tu as gubbatti dhungataa ootti. Namicha halkanii guyyaa afaan hin dhiqanne pirezidaantii maamme iyyuu mootummaan himas argitee namicha. Amma barsaan lama oggii walitti dhufees hojii manaa dalagaa bulaa wal lungachuun dhaqaban barsootiin lama elementarii takaraasiif tuqitee walitti dhufti. Wal lungachuun dhaqaban. Asumaa daftara laalaa bulan guyyaa guutuu. Sigalee namni adda addaa walitti dhufuuf gaarii laal haa gartee hojii adda injiinarummaa adda addaa qabu. Isin amma injiinarummaa doktoraa qabdi. Inni injiinarummaa addunyaa qaba. Intala addunyaa polotikaa addunyaa hayyuudhaa nama gartee. Isin asii marfee jaalalaatiif bikka silaa inni silaa sammuunsaa jeeqama barbaadetti qaama isaa kana gartee chee gootee wanta qorichaan jala dhaabbatti. Wayyabanni silaa isin haa qabaattee beeka silaa warri qoolii kunaani warra gartee wanta kana nama nu beeka warra kiristaana Oromoo kana nama nu lilmee badduun diranii gurbaa kana silaa qaatu nu dura ajjeesani. Yoo na qaata ajjeesan. Yoo na qaata ajjeesan. Hambara amma gurbaa. Khalid reef keessa baradee bara naga mira kee gale. Boy, anin gammadeen sinjee gurbuma kana lubbuu isaa eeguudhaaf fudhiiroo eenyuun itti fuudha jedhi wallahi harabbiin naarko yaadaa ture enjee wallaalummaa kiyyatti. Akkana kunoo yaa kiyya. Namni adawaan isaa hirriiba haa dhabduuti. Wayi godha. Adawaan isaa hirriiba haa dhabdu. Namni ajaalu hojjeese bara Oromoodha. Intalaata hojjeese ajaalu shubbutinneeti bara warri olii kolongii maallaqa harkate naman dhiisu uummanni warri farshoo dhugoon. لا هقولين السودان والله ورا جواري يمني قال جوار جد أمه دقيتني هذا دورهم ولا عملين تكنا تكنت صورة كنا فجأتني حرام عليك orang oleh nuha gudde tu. Mal ko sharian te nyafro yamte juara furu ma sammu to ko yamti tu. Hala. Wan takatti anammo bar faranjiinu fuudhuuf deemti gurba akbar namni beeytaatiin Afrikaan kun guutuun odoo jawaari teenumte jawaar mukarra baatee barbaade. Itti jawaab barbaadama jawaar. Amma kanaafuyyuu alhamdulillah kaisa Oromiyaa keessatti deebisee jedhayyuu du'aa godhadha. Alhamdulillah ani gara kiyya baay'ee gammade wallahi. Waziifaa tasbiih deetan sanaataa to. Akka kanaafuyyuu warri saaqee qabdanii kaammoo diqoo hin hafan isin jirtu garaan isin haa danda'u jennaan. Abbaa manaa bilbilaa jiranii bilbilin nama gannakaa jira taatan. Amma biyyatti fuudhuu enna maal jettan isin? Abiyyiin sun abboosin naashiin tun qoricha jaalala biraa waraabsittee Abiyyiin matuma isaatii fuudhaaf tanyaa waan barbaade yoo fuudhe maal nu dabaluti? Jaalala isaaf hin qabnu. Nuti nama jaalala qabnu irraa dubbanna beeka malee nama jaalala isaa hin qabne dantaa isaati. Yoo gartee masii dajjaal fuudhee sirraan dalaynu. Yoo dhiira fuudhee irraan ta'ellu. Harka argee galcheen jaaqa dhala argee gootu ta'uu isaanii wal agarsiisa. Ammallee rabbi waliin haa bulchu inshaallah. Naima. Isaanitti naafoo. Wanni nu jechuu barbaanne. Naima afaanidha siin qabuuti. Yaada kan kee afaanidha siin qabuuti. Namni duuba harargee fi maali odoo hin ta'ini
baga rabbiin ilma Oromoo itti fuudhee jechuudha. Amma nama kana nama Afrikaan fudhatuu dandeettu, nama kunoo Ayirooppaan fudhatuu dandeettu, nama Faranjiin fudhatuu dandeettu. Agartanii shamarran keessa. Kanarra ammoo harka Oromootti baga rabbi isinii galchee jedhaa du'aa godhaa. Akkati waa nama kana sammuu akkas hin bal'ifattanii. Kanaafuu yaada kee irra deebi. Akkasii bara argeen isa Oromoo jechuuf homaa doongaran sirreessinaa. Akkas godhi. Amma nama garii mara keessa galchidhaaf warra gandummaatu jira beektaa. Kanan barbaadu gandummaarra warra gandummaa kana keessa. Gandummaan hin barbaachisu lakkii tanarratti. Akkaan. Jawaar irratti gandummaa hin barbaadu. Argeen isa Oromoo. Jawaarin magandaati ilma sabaati malee. Ayyaan maal jaani. Waa'ee godhi. Maashaallah gammachuu qabdu mul'ifattee jirta. Maashaallah rabbi waliin haa bulchuun jaa. Akkasumas Adaam. Amma ijoollee gariitti beektaa? Galata. Naima. Wayya. Ijoollee gariitti gandummaan asirra deemee ijoolleen fakkeenyaaf maqaa arsiitiin yoo atin akkas jettee gootu namni duuba gara ganda fi fudhatee arraba jalqaba. Amma nama baay'ee keessaa fi waan hin arratu jiru. Jirruuf akkasuma bakki laa gandummaan hin barbaachisu. Gandummaan hin barbaachisu lakki gandummaan faayidaa hin qabu. Intalti dhalootan harargeellee taatu innilleen harargeemu. Agartee? Juwaar bara harargeen marra jaalatti ni jaalannaa bar. Oromoo hunda jaallataa bar. Kanaafuyyuu wani nu jechuu barbaanne wani afaanitti dhiqoo si wanno jechuu barbaadee fi ijoollee takka jira shamarran dhiqoo haqliin isii beektaan miree manni madaamaa kunillee. Ijoolleen semanaa namaa rabsitee. Akkanuma nama rabsanii. Waan kanarraa duuba gaafaatiin fuutee intala harki akkanaa maali akkanaa yoo ati jetteen miira keessa galtee jawaariif wallollee fuula gad deebistee arrabsite. Amma yoo arrabsaa jiranii garuu haa taatu namni ilaalee miira keessa galee. Maal irraa hir'isan akkanuma tiktookiin arrabaa dhufe duraanuu namni tiktook irraa kabajaa qaba seete kabajaan hin jiru. Sanumaa buyyuu namni duuba maal godhuu qabdan walitti dimshaashan baga Oromoo fuudhee maashaallahu intala muslimaa baga rabbiin itti fuudhee rabbiin lama taanii ciisanii sadii naa ka'anii haa horanii akkana du'aa horuu fi qabdu walitti dimshaasha goote. Akkana kunuunaa. Sammuu bal'ifachuu qabna maaliif jedhe amma ijoolleen miira keessa galtee isiin talaa arsii keessaa tabe talaa maalii keessaa tabe akkas gaafa jedhe gaafa galtee. Gurbaan duraanis goota Boorana fuudhee wayi Oromoo gana afur ayyamtee silamatti aadatu bakka biraatillee sila kutaa kudhata keessaa fuudhee naati shari'aan hin ajjabne kudhata. Aan akkas jedhe kuno afuruu ganaa fuudha jedhe. Lama afeef lama takkaansiidha. Inshallah. Walloo keessa illee fuudha garaa walloo keessa takka. Akkasuma keessa takkaan fuudhu. Akkasuma ayyee nagaa na jiraadhaa itti dabaladhaa. Balleessaadha matillee riba gaarii siin jeen silaa lafti guyyaadha. Saadaan irratti walanna fakkaatte. Ani si eega malee bayoodaan. Deemira fedha. Nagayaan oola. Siif seenee duraayyuu. Haasayaan amma wallahi si maafi malee deemuudha kalas gara kaan innaa bilbile. Ayyee. Atu iyo. Ayyee. Bayin baana. Ambayeero kina.